Yoko, Yoko. Maqaan koo Dr. Caalaa Dassaalany jedhama. Specialistii raadiyoolojistiidha. Kan hojjedhu giddu gala mana yaalaa Yookoo irraati. Guyyaa irraa waa'ee faayidaa altiraasaawundii fi faayidaa inni kennu tokko tokko irratti dubbanna. Maalummaa isaa akkuma beekamu altiraasaawundiin maashinatti fayyadamanii dhibee qaama keessaa fi qaama alaa illee kan ittiin adda baasuu nu dandeessu maashinii akka mul'atu kanadha. Faayidaan waan dubbachuu barbaadu faayidaa altiraasaawundiin qabudha. Altiraasaawundiin akkuma beekamu maashinatti fayyadamnee dhiitaas ta'uu danda'a, dhibeewwan adda addaa kan qaama alaa kan qaama keenya keessa jiran garaa keenya keessa dabalatee fi akkasumallee maashaa fi kuusaawwan qaama keenya keessa jiru adda baasee kan nu agarsiisuu danda'u. Guyyaa har'aaf kan nuyi qabannee jirru kanuma torban wal agarrutti nagaan ture. Yoko, Yoko.